Bitootessa 24,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaas netti maa oduu waliin geetoo Lamaayooti. Finfinnee keessatti ogeessonni fayyaa 41 fayyaa namaarra miidhaa geessaniiru jedhaman ragaa barnootaa fi hayyamni hojii irraa kaafame. Magaalaa Finfinnee keessatti maal dhabdeef dhugaatiidhaan dogoggora hakiimotni fayyaa raawwataniin namootni miidhaman yeroo yeroon dabalaa jiru. Abbaan taayitaa to'annaa soorataa fi qoricha magaalaa Finfinnee akka jedhetti dogoggora ogeessotni fayyaa raawwataniin namootni du'an dhukkoo biraaf saaxilamanii fi balaarra bu'an hedduudha. Hakiimota kana godhaniiru jedhaman 41 lammataa ogummaa kanatti akka hin deebine taasifamanii hayyamni hojii fi ragaan barnootaa isaanii irraa mulqamee hojii irraa ari'atamaniiru. Ogeessotni fayyaa dhugaatii dhuganii tajaajila fayyaa kennuutiin yookaan maalla dhibdeedhaan baqaqsanii hodhuu kan hin malle gochuun akkasumas qoricha maalummaan isaa hin beekamne nama waraanuu dhukkubsattoota du'aaf balaa biraaf saaxilaniiru jedhu abbaan taayitichatti hoogganaan to'annoo ogeessotaa obbo Galgaloo Oljirraa. Magaalittii keessatti sababa rakkina wal fakkaatuun iyyannoon dhiyaatu dabalaa jira jedhanii ogeessotni fayyaa tajaajila kennaniif xiyyeeffannaa akka kennan hawaasni magaalittiis rakkinni wayita quunnamu akka odeessa kennaniif yaadachiisaniiru. Oomisha qulqullina hin qabne akka hin binneef akeekkachiisni kenname. Biyya kana keessa oomishaaleen sadarkaa fi qulqullina seeraan kaa'ame osoo hin guutin gabaarra jiran baay'eedha. Isaan kana bitachuun fayyaa ofiitiif balaa guddaa qabaa jechuun akeekkachiifni kennameera. Akka hin bitanneef fayyaa keessan kunuunfattan jechuun kan akeekkachiisa kenne abbaa taayitaa soorataa fi qoricha Itoophiyaati. Abbaan taayitichaa akka tasaa gabaarratti hordoffii sakatta'insaa oomishaalee taasiseen dhadhaa, zayita mataa fi karameellaa gurguramuuf gabaarratti arge kan ulaagaalee seerri kaa'e hin guutne qulqullina hin qabne fayyaa namaatiif balaa guddaa kan ta'an baay'ee argachuusaa beekseera. Oomishaaleen gosa sadan kana kan yeroo ammaa gabaarra jiran qajeelfamni dirqisiisaa CES 70/2017 fi balaa inni geessisuu danda'u seera CES 73/2017 ofirratti maxxansanii qabani. Akkasumas galtee oomishaaf oolan sadarkaa oomishichaa mallattoo warshaa fi teessoo isaa kan ibsu ofirraa hin qabnetu yeroo ammaa gabaa biyya kanaa irratti gurguramaa jira. Dhadhaa nyaataa jedhamanii kan balaa geessisuu danda'anii fi hawaasichi akka isaan hin binne jedhan gosa 6dha. Isaanis maazaa yelawuz qibee, ayyaalna yelawuz qibee, aday yelawuz qibee, afiyaa yelawuz qibee, iskaay yelawuz qibee fi yaami yelawuz qibeedha. Akkasumas zayitii nyaataa yeroo fayyadamtan fayyaa keessaniif balaa qabu jedhaman akaakuu 12dha. Isaanis mohaa የተጣራ የምግብ ዘይት፣ ኤርሚያስ የምግብ ዘይት፣ ኡፋይ የምግብ ዘይት፣ እናት የምግብ ዘይት፣ ፍትህ የተጣራ የምግብ ዘይት፣ ጣራ የተጣራ የምግብ ዘይት፣ ዝናሽ ንጹህ የምግብ ዘይት፣ አስሊ ንጹህ የምግብ ዘይት፣ ዛራ የምግብ ዘይት፣ ሞያ የምግብ ዘይት ፊ ኡፎይታ ንጹህ የምግብ ዘይት ወረጀ ደመኒዳ ከነ መለስ ከረሜላ ካኩን ሳኒ ኩደንታን kan sadarkaalee qulqullina teessoo fi abbaa oomishaa kan ibsu mura homaa ofirraa hin qabne yeroo ammaa kana gabaarra akka jiran mirkaneeffadheera jedhe abbaan taayitaa soorataa fi qorsa Itoophiyaa. Kanaaf hawaasni dhadhaa, zayita nyaataa fi karameellaa eeraman akkana bitanii akka ittiin fayyadamne jechuun akeekkachiiseera. Mootummaan gatii boba'aa kan duraanii irratti daballii taasise. Mootummaan Itoophiyaa gatii gurgurtaa oomishaalee boba'aa irratti sirreeffama taasiseera. Haaluma kanaan gatiin beenzila leetirii tokko dhibbentaa 11 dabaluun gara qarshii 112 qabxii 67tti ol guddateera. Sirreeffama gatii boba'aa bitootessa 23/2025 irraa eegalee Finfinneetti hojiirra oole kun akka agarsiisutti gatiin naaftaa fi kiirosiinii dhibbentaa 9 dabaluun qarshii 107.93 gaheera. Akka ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa ibsetti sirreeffamni kun qaama fooyya'insa gatii boba'aa idilee kurmaanaan taasifamudha. Haa ta'u malee daballiin ammaa kun sirreeffama kanaan dura taasifame booda ji'a 3 osoo hin guutin taasifame. Amajjii 7/2025 gatiin boba'aa liitira tokko seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif qarshii 100 caalu isiniif gabaasnee turre. Daballiin gatii ammaa kun muummee ministeeraa Abiy Ahimad mootummaan gatii boba'aa deeggaruu fi qaala'insa jireenyaa dabalaa jiru salphisuuf maallaqa guddaa ramadeera jechuun paarlaamaatti erga himanii guyyoota muraasa booda taasifame. Gatiin boba'aa liitirii tokko gabaa addunyaa irratti qarshii 129 ta'us mootummaan liitira tokkoof deeggarsa qarshii 28 taasisuun gurgurtaa biyya keessaa liitira tokko qarshii 100 akka ta'u taasisuu ibsaniiru. Mootummaan kanaan duras deeggarsa boba'aatiif qarshii biiliyoona 72 baasee akka tures ibsaniiru. Kun ta'ee osoo jiru mootummaan
ba'aa maallaqa galii gadi aanaa qaban irratti hir'isuuf oomishaalee barbaachisoo adda addaa irratti deeggarsa guddaa kennu itti fufee jira jedhan. Gatiin boba'aa haalaan dabaluun cinatti biyyattiin hanqina boba'aa cimaan mudachaa jirti. Naannoo Amaaraa keessatti bara kana barattoonni kitila 7 ta'an mana barumsaa hin galle jedhaman. Itoophiyaa keessatti bara barnootaa kana silaa kan barachuu qaban barattoonni kitila 7 fi 200 ta'an mana barumsaa hin galle jedha Ministeerri Barnootaa. Naannoo Amaaraa caalaa kanaaf kan saaxilame ammoo hin argamne. Jidduu kana ministeerii fi bulchiinsi naannoo Amaaraa dhimma kanarratti fala barbaaduuf magaalaa Baahir Daaritti walga'anii ta'aniiru. Walga'ii sanarra kan turan ministeera barnootaa Biraanuu Naggaa akka jedhanitti bakkoota adda addaatti barattoonni kitila 7 fi 200 ta'an barumsatti hin deebine. Sababni guddaan rakkoo nageenyaa akka ta'edha kan isaan ibsan. Walga'ii Baahir Daar sana taa'uun kan barbaachiseef naannicha keessatti barattoonni akka mana barumsaa galan taasisuuf yoo maal goone wayya isa jedhu irratti hooggantoota siyaasaa fi qaamota garaagaraa wajjin mari'achuufidha. Pirezidaantiin naannichaa obbo Araggaa Kabbadaa biiroo barnoota naannichaa bara kana barattoota kitila 7 galmeessuuf karoorfatee ture keessaa kan argaman kitila 2,800 qofa akka ta'edha kan beeksisan. Manneen barnootaa fi qabeenyi manneen barnootaa naannicha keessaa bakka garaagaraatti barbadaa'eera. Kana hundaaf sababni rakkoo nageenyaa lolaa achi keessaa akka ta'e hin dhoksine. Bakka duriitti deebisuuf qaamotni dhimmichi isaan ilaallatu hundi qooda isaanii akka ba'aniif obbo Araggaan gaafataniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo ofiin jedhu adoolessa 2023 keessadha meeshaa hin hiikkannu jechuun mootummaa wajjin lolatti kan seene. Ergasiitii naannichatti labsiin yeroo muddamaa bahee ture. Sababa isaaniitiin bakka hedduutti barattootaa fi barsiisota ajjeesanii manneen barumsaa irratti miidhaa guddaa waan geessisaniif barumsi akka deddeebifamee gabaasamaa jira. Magaalaa Maacoo keessatti har'a balaa ibiddaatiin namoonni 3 du'aniiru. Naannoo Tigraay magaalaa Maacoo keessatti kan argamu warshaa boordii paartikiliit Maacootti keessatti ibiddi ka'ee namoonni 3 du'aniiru. Balaa ibiddaa ganama har'aa bitootessa 24,2025 sa'aatii 2 walakkaa irratti qaqqabeen lubbuun namaa qofa irratti osoo hin taane qabeenya hedduus mancaaseera. Balaa sanaan namoonni 6 salphaa haga guddaatti akka miidhaman ajajaan qajeelcha poolisii godina kibba Tigraay Koomaandar Ayyaaloom Maach ibsaniiru. Ibiddi sun hirmaannaa namootaan akka to'atamee fi sababni ka'umsa isaa maal akka ta'e qoratamaa jiraachuu Koomaandar Ayyaaloom dabalanii beeksisaniiru. Eertiraa fi Ijiptiin biyyi ulaa galaanaa mataa ishii hin qabne dubbiin galaanaa diimaa ishii hin ilaallatu jedhu. Misraa fi Eertiraan biyya ofiifuu ulaa galaanaa diimaatti ishii baasuu hin qabne waan galaanichaa akka dubbattuuf hin eeyyamnu jedhaniiru. Kun kan jedhame ministeerri haajaa alaa ergaa itti kenname qabatanii dilbata kaleessaa wayita Kaayiroo galanidha. Usmaan Saalee xalayaa pirezidaantii Isaayyaas Afwerqi irraa ergame gita isaanii pirezidaantii kan Ijiptii Abdul Fattah Al-Asiisitti kennaniiru. Saalee fi Al-Asiisiin wayita waliin haasawan biyyi qarqara galaana diimaa irraa hin jirree fi daangaa galaanichaa irra hin qabne waan nageenya galaanichaa irraa dubbachuuf hin eeyyamnuu fi jedhaniiru. Dhimmi nageenyaa fi bulchiinsi galaana diimaa fi sulula naannichaa biyyoota isaan daangessan qofa malee kan biraa wanti keessa galchuu hin jiraatu jechuun ejjennoo waloo duraan qaban irra deebi'anii gadi jabeessaniitu ibsan. Biyyootni lamaan kun wal arganii kana kan dubbeeksan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed torbee darbe keessa Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa argachuu yoomillee akka hin dhiifne garuu lolaan osoo hin taane marii fi seera daldalaa kennanii fudhachuu jedhuun akka ta'e ibsanii mootummaan Eertiraan mariif erga affeeranii boodadha. Eertiraan fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa mataa ishii qabaachuu hawwiidhaan malee waan ta'uu danda'u miti jechuun mormaa jirti. Dhimma kanarratti Somaaliyaa fi Ijipt wajjin guuza akka waliif ba'an irra deddeebi'anii waadaa waliif galanii ture. Ministeerri haajaa alaa Eertiraa Usmaan Saaleen hawwiin Itoophiyaa waan yeroo irra darbee fi fedhii biyya isaanii humnaan qabachuuti jechuun irra deddeebi'anii hawaasa addunyaatti ibsachaa turaniiru. Oduu keenya xumuraatiin haleellaan mooraa waraanaa poolisii Keeniyaa irratti raawwatameen poolisoonni 6 ajjeefaman. Haleellaa mooraa waraanaa poolisii Keeniyaa irratti raawwatameen miseensonni poolisii 6 yoo ajjeefaman 4 ammoo madaa'aniiru. Haleellaan sun kutaa biyyattii ba'aa naannoo Gaarisaa jedhamu daangaa Somaaliyaa irratti ta'uu ibsameera. Haleellaa kana Naayiroobiin Alshabaabtu narratti raawwate jechuun ibsa yoo baastu, Alshabaab ammoo gama isaatiin haleellaa jedhame kana irratti gaafatamummaa hin fudhanne. Alshabaab haleellaa qibxata darbe pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad irratti yaalii ajjechaa taasifameef itti gaafatamummaa fudhachuun isaa kan yaadatamudha.
Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.